bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Gama misoomatiin waan bal'aa qabatee kan dhufu waan ta'eef hidha baay'ee murteessaa fi diinagdee biyya kana birmadummaa diinagdee biyya kanaa mirkaneessuudhaaf biyyi kadhannarraa baatee uf dandeettetiniin gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf baay'ee murteessaadha yaada jedhamu qaba. Osoo hanga har'aatti keessattuu mootummoota darban keessatti haala kanaan kan hojjetamu ta'e Itoophiyaan silaa eessa geettee jechuu dandeenyame? Rakkoon Itoophiyaa egaa amma rakkoo wal dhabdee walii galuu dhabuu wantoota kanarraa kan baddu wal harkisuun wantoonni akkasii biyya kana keessatti lafa qabatee kan turedha. Silaa biyyi kun akkuma biyyoota biroo egaa qaroomina Itoophiyaa durii seenaa keessatti hin beekna. Biyyoonni nu duubatti yeroo sana hafanii turan amma eessa akka jiraniin agarra. Keenya immoo uf duuba deebitee rakkoolee garaagaraatiin wal galtee dhabuudhaan rakkoo keessa akka jirtu hin beekama. Amma hidhni Abbayyaa kuni wanni nutti agarsiisu osoo walii galanii osoo tokkummaadhaan waan waloo kanarratti walii galaniitiin hojjetanii jijjiirama guddaa akka fiduu dandeenyu biyya kana sadarkaa guddatti ceesisuu akka dandeenyu badhaadhina ishee mirkaneessuu akka dandeenyu mallattoo guddaa nutti agarsiisudha jechuudha. Akkuma waliigallee diina biyya keenya weeraruuf koloneeffachuuf dhufusan ofirraa deebisnee misooma irrattis bifa kanaan osoo hojjennee turre jijjiirama guddaa fiduu akka dandeenyu hidhni Abbayyaa kun agarsiiftuu guddaa jechuudha. Kanaaf biyyi keenya bifa kanaan ammas inni kun fakkeenya guddaa nuu ta'ee uf duraafis waan waloo kanarratti waliigallee hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti biyyi keenya gara biyya badhaatitti ceesisuudhaaf baay'ee murteessaadha kan jedhu yaada qaba. Hidhni guddicha Itoophiyaa kun lammiilee biyyattiidhaan kan milkaa'edha. Biyyoonni Afrikaa maal irraa baru kanarraa? Egaa biyyoonni Afrikaa hidha kanarraa egaa biyyoota Afrikaa kana yeroo hedduu rakkoolee garaagaraatiin walii dhabdeedhaan wal waraansaadhaan biyyoota beekamanidha. Akkasumas immoo gama biraatiin ilaalcha eeggattummaa kan keessatti bal'ateedha. Bakka adda addaatti deeggarsa barbaaduu akkasumas waan garaagaraa biyyoota biraarraa eeguu biyyoota gara dhihaa kanarraa eeguu wantoota akkasii eeggattummaa kan itti hammaatudha. Giddugaleessummaan biyyoota biraas kan keessatti hammaatudha. Kanaaf hidhni laga Abbayyaa garuu isa kana hunda kan cabseedha jechuudha. Eeggattummaa cabsee ofii keenyaan hin dandeenyaa qabeenya qabnu waan qabnu walitti fidnee waan guddaa ijaaruu hin dandeenya kan jedhu miira hin dandeenyaa kan jedhu kan uumeedha. Kanaaf isa kanarraa deeggarsa qaama kamiituu qaama alaa odoo hin barbaadin ofii misoomuun hin danda'ama. Waan misooma guddaa hojjechuun hin danda'ama. Piroojeektii akkanaa milkeessuun hin danda'ama kan jedhu dhaamsa guddaa dabarsaa jechuudha. Kanarra darbees egaa hidhni kun akkanumatti akkuma salphatti milkaa'uu hin dandeenye dhiibbaan biyyoota alaarraa irratti geggeeffamaa ture biyyoota dhiyaas dabalate irratti geggeeffamaa ture jira jechuudha. Deeggarsa dhoorgachuu kana ijaaramuun dura sochiiwwan taasifaman erga ijaaramuu eegalame immoo inni kun akka milkoofne sadarkaa mootummoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa yeroo adda addatti marii taa'aa ture jechuudha. Isa kanarratti inni kun akka milkoofne akka dhaabatu gochuudhaaf yaaliiwwan babal'aa taasifamanii turan jechuudha. Sadarkaa idil addunyaatti isa kana cabsanii giddugaleessummaa warra dhihaa kana cabsaniitiin waan kana milkeessuu waan guddaadha jechuudha. Dhimma ofii irratti ofii murteessuu ilaalcha paanafrikaanizimii inishetiivii paanafrikaanizimii keessatti qabeenyi Afrikaanotaan dhimmi Afrikaanotaan murtaa'uu qaba kan jedhu sana kan milkeessee fi giddugaleessummaa qaamolee adda addaa qormaata gamasiin dhufu hunda kan ofirraa qolateetiin sadarkaa kanarra gahe waan ta'eef dhimma giddugaleessummaa wajjinis wal qabate biyyoonni Afrikaa muuxannoo guddaa asirraa fudhachuu danda'u jechuudha.
miira hin dandeenyaa kan mirkaneessedha. Giddugaleessummaa kamiyyuu hambisuu irrattis gumaacha kan taasise waan ta'eef muuxannoo guddaa asirraa fudhatu jedhee yaada. Tole, itti aanaa Daayireektara Olaanaa Inistituutii Leenjii fi Qorannaa Seeraa Oromiyaa Obbo Sultaan Abdoo toora bilbilaa irratti argamuudhaan yaada dhaggeeffattoota keenya biraan geettaniif ulfaadha isiniin jenna. Hayyee isinis galatoomaa. Yeroo waliin jiraannutti waliigallee nageenya keenya waliin eeggataa irra geenye jedhu sabaaf sablammoonni godina Shawaa Kibba Lixaanaa Gooroo ganda Galeeyyii Rogdaa keessa jiraatan aadaa wal jaalalaa fi wal gargaarsaa jaboon kan beekamtu gandi Galeeyyii har'as gandoolee godina Shawaa Kibba Lixaa keessa nageenya amansiisaan fakkeenyummaa qabdudha. Tasfaasuuf dabalata qaba. walii galan alaa galanii kan jedhameefis waa malee miti. Afaan adda addaa dubbachuu fi amantaa garaagaraa qabaachuun walii galtee akka nama hin dhoowwine sabaa fi sablammootaa ganda Gaaleeyyii Rogdaa keessa jiraatan irraa barachuun ni danda'ama. Garaagarummaan keenya miidhagina keenyaatti amanu jiruu fi jireenya hawaasummaa irratti walirraa hin hafanii. Gaafa gammachuus ta'e gaafa rakkoo nama waliif hin birmanne jaarsolii biyyaan adabama. Wal sodaaf wal safeeffannaan illee achii madde jechuun ni danda'ama. Nuti saba walii galtee qabuu fi nageenya keenya eeggataa har'a geenyeedha dubbatu jiraattonni gandichaa kunneen. Saba addaan nama baasuu miti gandi kun. Saba hundumaa oo rakkoon illee jiraate jaarsolii ganda jiraannutu walitti qabee rakkoo hiikaa. Itoophiyaa xiqqaa jedhamtee beekamti. Sabaaf sablammii 8tu jira. Nageenya malee waa tokko yoo balleessale yoo jiraate jaarsolee manguddoo jaarsolee biyyaa jira. Uummata Oromoo waliin waggoottan dheeraa waliin jiraanneerra ammallee nagaan waliin jiraataa jirraa dubbatu sabaa fi sablammoonni kunneen. ከኦሮሞ ጋር እኛ ስንኖር ከ30 ዓመት በላይ ነው። በጣም ፍቅር ነን። ወጎታን ሶዶማ ወሊፍ ኡመት ኦሮሞ ወሊን ጅራኔ ጅራ ጃላላ ጉዳስ ወሊፍ ቀምና ኡመን ኦሮሞ አመታዳ ወልከበኘ ወሊንስ ጅራታ ጅራ ግሹማ ኢልቦታ ነገኛ ኡመት ኦሮሞ ወሊን ነገኘ ቀምና ዋን ቀምኑ ወሊ ቆኔ ወሊን ጅራታ ጅራ ሙርቴ አቃሌ ወሉማን አርገታ ጅራ በቃ ባነ አድንን ቃር በቸነና አድ በፈጽሞት ዋን ቀበኔራ ሂራኒ nuuf kennu waan rakkannee rakkina nu baasu saba biraati jedhanis addaan nu baasanii ilaalanu. Waggoottan dheeraadhaa fi sirna gadaa lafa qabsiisuu keessatti uummataan hojii guddaa hojjetaa ture ta'uu himuun darbees diinagdee wal gargaaruun waliin jiraachuun fakkeenya guddaadha kan jedhan bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Mokonnin Baay'isaati. Waggaa dheeraadhaaf daandii ida'amuu sirna duudhaa Oromoo sirna gadaa keenya hordofuutiin wal kabajee wal jaalatee wal fuudhee walitti hirumee abalejii walii ta'ee diinagdeedha wal deeggaree akkaataan itti waliin jiraataa ture hagam sirni duudhaan Oromummaa keenya iddootti lafa qabate hojiin misoomaa immoo amma kallattii mootummaan gurmaa'insa gandaatiin gadi buuse akka hojiirra oolaa jiru namatti agarsiisa. Gocha walooma keenya faallessu ni balaaleffanna obbolummaa ni cimsannaa jedhan uummanni Oromoof Benishaangul Gumuz aanaalee daangaarra waliin jiraatan warraaqaa Yoosef dabalata qaba. Waliin jireenya uummataa waaressuuf nageenya mirkaneessuun hojiiwwan misoomaa fayyadamummaa uummata Oromoof Gumuz mirkaneessan hojjechuun duudhaa waliin jireenyaa cimsachuun murteessaadha. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni yuunivarsiitii Wallaggaa nagaa fi tokkummaa uummata Oromoo fi Benishaangul Gumuz daangaarra waliin jiraatan cimsachuu fi jaalala isaan gidduu ture deebifatanii nagaan waliin jiraachuuf ga'ee keenya ni bahanna jedhani. Kotta jaarsi jira, beekaan jira, ayyuutti deebinee, bana amantaatti deebinee, jaarsatti deebinee isa badela kana bade kunnuuf adeebu jenne jaarsirra dhaabate isa bade sana deebisiisee nagaadhaaf jaalalaan jiraanne foon tokko taane dhiiga tokko taane ol keessa deemne biyyattii keenya kanaaf akka isheen hin banne ceessuu danda'utti akka laannee duunuun jedha. Uummatarras haadholirras ijoolleerras kan barbaachisu waliif danda'u waliif dhiisu waan guddaa immoo kan barbaachisu jechuudha waaqayyoon kadhachuudha. Nagaa labsuu irra darbee immoo dhimma kana boris iftaanis gadi buunee amma nurraa eegamu deemnee hawaasa keenya kana lamaan tokkoomsuudhaaf ejjennoo Amilee gaariidhaan kaanee jirra. Anamma gimbiin dhaqee haadha koo abbaa koo caala jiru amma kana guddisan yeroo yerootti dhaqee nan gaafadha yeroo isaanitti dhaqee nan gaafadha jechuudha.
Ammas taanaan kun immoo itti adeemamuu qaba, itti hojjetamuu qaba. Kana caalaa itti hojjetamuu qaba. Barsiisa adda addaa, marii adda addaan geggeessina. Namoota sababii adda addaatiin qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an illee qe'ee isaaniitti deebi'an akka isaan damdamachuu danda'aniif waan akka cuuciin daaqqoo isaaniif laachaa turreerraa, hoolaa kan isaaniif laannee jirru, re'oota kan nuti illee isaaniif laannee jiru, xaa'oo kan isaaniif laannee jiru. Ammas hojiilee kana itti fufsiisnee namni takkaa qe'ee isaarraa erga buqqee booddee nagaansaa immoo ititee qe'ee isaatti deebi'ee akka inni hojii isaa hojjetatee jeequmsi sun lammaffaa deebi'ee akka hin kaaneef immoo sammuu namootaa irratti ilaalcha isaanii irratti hojjechaa turreerraa hojii kana fuuldurattis immoo cimsinee itti fufnaa jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Darajjee Innaamuun meeshaan addunyaa kanarratti dhala namaa ittiin walitti araarsan marii waan ta'eef warreen faayidaa hin malle argachuudhaaf jecha hawaasa walitti buusan irratti hawaasni dammaqee mari'atee of keessaa baasuu qaba. Hayyoonnis qorannoodhaan hawaasa bira dhaabatee deeggaruu qaba jedhani. Nis akka barataa saayinsii hawaasaa tokkotti rakkoomti bu'uuraa maali? Rakkoo bu'uuraa kana irratti immoo yeroo baay'ee warri dhufanii boba'aa irratti firfisanii maqaa saboota kanaan daldalan eenyu fa'i kan jedhu akka mata duree qorannootti qabanne kana keessatti immoo yoo maal ta'e wayya furmaanni isaa maal ta'uu qaba kan jedhu mata duree ta'ee yeroo baay'ee namoota baay'eetu itti jira ammayyuu. Kanaaf kuni akkuma yuunivarsiitiin karoorfatee qabatetti nuyis mata duree qorannoo qabanneet itti jirra waan ta'eef nutis qaama kanaa ta'uu keenya himuun barbaada. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde, sa'a nagaa lallabde, namaa nagaa lallabde, malkaa nagaa lallabde, maddaa nagaa lallabde, karaa nagaa lallabde, gabaa nagaa lallabde, bultii nagaa lallabde, ooltii nagaa lallabde. Wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde, nagaatu duraan. Nagaa jechuun utubaa biyyaati. Yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaa namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.